gale ansi wame takala falale baranamni abdi kuche gale ansi wame takala falale. Hi guys, nagafi araadi waaqayyo jaalalli gooftaa tokkummaan fuura qulqulluu alaaf lafa bakka isin jirtan hundumaatti isiniif baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa gootuun qaba nagaan koo guddaa baay'ee eegamaan ani isiniin jedha arraa keessummaa keessii tuub ta'eetii gidduu keessanitti argameetiin jira kanaafiyyuu hordoftoonniif daawwattoonni keessii tuub akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadamiti ani nagaadha obboleettiin keessanii namoonni nan beekne walbarra maqaan koo Maartaan jedhama akkasuma YouTube channel mataa kiyyalee ni qaba jechuudha description jalatti keessiin akka linkii keessu shakkiin qabu kanaaf iyyuu achi dhaqaatii subscribe like godhaayi keessii Jimmaa Tube kan jedhu immoo subscribe like share godhaatii jajjabeessaanii comment illee godhaa fi wanta sirrachuu qabullee akka sirratu wanta shin hojjechuu qabdullee wantoota gaggaarii ta'ellee wantoota tokko illee itti himaanii kana hojjedhu jedhaatii qajeelchaan isiniin jedha Tiyaansuudhaanii har'a kiisiin keessummaa ishee godhatte naaf feeruu isheetiif baay'een ishee galateeffadha gaaffiif deebii ajaa'ibsiisoo qabna har'a waan baay'ee nama kolfisiisu tokko qabna egaa namni hundumtuu biyya isaarraa bahee gaafa gara biyya ormaa dhufu sodaataa deema baazii biyya ormaa isa kana dhiisaati manuma maatii keenyaatti baanee gaafa ollaa keenya deemnu jira baqa namoonni mana maatii gidduutti namoonni mana utuu bahin guddatanii fakkeenyaaf barattoota taatanii kiraayii ta'e osoo kiraayii manaallee hin taa'ini manuma maatii keessanii teessanii kan barattan akka koo jirtu ta'uu danda'a. Innaa kanaafiyyuu manuma keenyaa baanee gaafa ollaa deemnuyyuu sodaachuu dandeenya jechuudha. Ana mala koo keessatti mana keenyaa bahee hin beeku. Mana bahee bakka biraa deemeetii illee hin beeku. Bakka biraallee bulee hin beeku. Kanaafi gaafa nani mana bahee faazirii kiyya olii waan hin baheefi Addis Ababa mataasaa gaafa nuufis illee faazirii kiyya olii waan hin deemuufi nan sodaadha bakkatti socho'ee hin beeku. Dammoo afaan Amaariffaallee hin beeku. Kanaafiyyuu sodaachaan ture jechuudha gaafa nani Finfinnee mayyuu yeroon deemee biyya kanaa sadii isaati jechuudha. Mudannoo ajaa'ibaa tokko hin qaba. Mudannoon koo boolee irratti jalqaba. Boolee Itoophiyaatti kaasee yoo hamma nanaas dhufee mana kana seenee maal jedhutti yoo ani dhugumatti mudannoon waan hin ture bakka wanti hundumtuu mudannoo natti tatta'e jechuudha. Innaa gaafa nani asii Addis Ababa mana Finfinnee irraa gaafa kaanee dhufnu ani qaxxitaa gara biyya kanaa hin dhufne Bahareenii nan deemee jechuudha. Bahareeniitti xiyyaara keessaa buunee xiyyaara biraa seenuuf jenna ture. An xiyyaara keessatti paaspoortii godhiiseen bahe. Paaspoortiin kiyya xiyyaara keessatti hafee ani gadan bu'ee jechuudha. Gaafan gadi bu'ee paaspoortii na gaafatanii gaafa paaspoortii na gaafatan an xiyyaaran qubaan itti argisiisa maaliif afaan hin beeku Ingiliffallee amma ta'e nagaa malee dubbachuu illee hin danda'u ture. Achi booda paaspoortii gaafa san na gaafatanii paaspoortiin kiyya akka xiyyaara keessatti hafee qubaan itti argisiisa ture. Hundumti isaaniiyyuu na duuka fiiganii baqa na qabaniitu na duuka fiiganii baazee wayii waaqayyo baay'ee na gargaare. Innaa achi booda isaanoo gara xiyyaara sanatti deebi'anii dhaqanii paaspoortii koo xiyyaara keessaa fuudhanii naa fidanii jechuudha. Mudannoo nani qabu tokko isa kanadha. Maaliif utoo waaqayyo na gargaaretti tureera waan isin dhuguu ergan keessaa bu'ee gara saatii walakkaayyuu taa'eera boolee keessa jechuudha. Yeroo sana ergan taa'ee takka ture isaanii as nu fiduu fidanii paaspoortii nu gaafatan ani paaspoortiin qabu. Paaspoortiin koo xiyyaara keessatti hafee ture. Aqanii kaameraatiin fattashanii xiyyaara keessa paaspoortii koo naa fidanii mudannoon koo inni tokko kanadha. Namas gaddisiisa garuu kun jechuudha. Achii dhufee gaafa nani Beeruutiin ga'u immoo galgala sa'aatii 12 yookiin 6 as gahee Beeruutiin jechuudha aduun ni haa jira. Gaafa dhufu nan dadhabe. Galgala rafinan bulee halkan deemaa turre. Rafinan bulee guyyaalee makee xiyyaara keessatti illee sanamni rafurrafne ture. Achi booda dhufee boolee gaafan gahee jedhu akkuma buunuun teessuma wayiin argadha ture. Booleetti jechuudha riippoortii keessatti. Teessuma sanarra gadiin ciise achumaan arrafe achuma keessatti arrafe akka carraa kan ijoolleetu turanii dhufu kan koo garuu battalaanii dhufetti dhuftee jechuudha niitiini gaafa isheen dhuftee maartaa jettu an arrafaa namni hirribaan akaasuu hin jiru isheen na barbaaddi akkan achi ga'ee beetti waan ta'eef na barbaadaatii jirti jechuudha na waamaa jiru garuu warra achi keessaa hundi isaaniiyyuu ani garuu na arrafa ture achumarraa mucaan taate wayii na dammaqsite lakkaa mana keenya keessa hin jiran se'anoo achumaan hirribaa ka'ee gaafa nan hirribaa dammaqu ani boolee keessa hin jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baqa baay'ee marrafe ofiin gate baqa rafeetuma jechuudha. Baay'een dadhabee ofiin gate. Innammoo maalin ta'ee
Isaan achi mana maatii biraa boohaa baheen achi keessa ciisee yaadachaa ture. Kanaaf waan maatii koo gidduu jiru natti fakkaatee iyyuu ture jechuudha. Xarapheessichis naa ta'eera teessumnan irra rafeellee jechuudha. Innaa mudannoo ajaa'ibaati dhadhee kana hin daganne yoomiyyuu mudannoo kanadha jechuudha. Riippoortiitti kan na mudate achi booda gaafa ni riippoortiidha bahee dhufee liiftii seenu immoo liiftii keessatti shaantaan dudda horrame jira ture. Achi madaamiin kiyya immoo harka koo na qabattee jirti turte. Innaa madaamiin koo harka koo na qabattee jirti shaantaa duddatti hin baadhaa. Liiftiin hin fiiga. Ani liiftiin beeku, liiftii seenellee hin beeku. Akka carraamoonni booleetti na mudate kan miilaan irra dhaabatan sanadha. Inni kun garuu lakkoofsaati jechuudha. Suma jira manuma hundumaa jira yaada jechuudha. Innaa liiftiin hin fiiga. Keessa seenee irraa garuu hin fiiga. Baqa madaamiin kun ajjeesuu deemaa arteedha. Tanan boo'icha keessa kaayyantinii keessatti. Liiftii keessa dhaabadhee nan boo'e uwwadeeniyye bakka uwwadeeniyye nan qabaddaan naabatu asan jedhaa achan jedhaa asin galagalaa achin galagalaa inni numa fiigaa naa dhaabachuu didee jechuudha. Innaa bakka waan hin ta'u wallaale dhugaa dubbachuuf baay'een boo'ee achi bakka madaamiin kun natti kolfiti turte annan boo'a isheen kolfiti turte maaliif silla si jammaru waan hin ta'e itti machuu waan hin dandeenyeefi. Nana liiftii keessatti nan boo'ee gaafan boo'u isheen bakka natti kolfaa turte mana bantee ol na seensistee gaafan seenullee numan boo'anii maaliif na'eera bakka baay'ee rifadhe ture jechuudha. Naan mudannoo ani qabu inni kun kanadha jechuudha. Gaa mudannoo baay'een qaba garuu mudannoon koo warroonni akka addaatti na didinqanii warroota kanadha jechuudha. Innaa guyyaa sana waan liiftii keessatti ta'e namni arge dhugaadha baay'ee natti kolfa maaliif shaantaa koo lafan kaa'aa lafaan fuudhaa gadan jedhaa olan jedhaa kan qabatan jira waan ta'eef isallee nan qabadhaa inuma fiiga bakka isheen qaxxattee madaabattee natti kolfiti. Ergasii wal deebisee gaafan taa'ee yaadu maali yaanii amma nan achi keessa sirbaa ture ishee malaaliyyoon dhaabadhe ta'e iyyuu jedhee tanan of yaada ture. Nana mudannoo akkasiin qaba jechuudha. Kana fakkaata mudannoon koo kanan guyyaa har'aa isinii qabadhee dhufe. Isa kan biraa immoo guyyaa biraan isinitti hima. Kanaafiyyuu akkasidha. Kana fakkaata yaadan qabu xumureetii jira. Yeroo biraa immoo mudannoo kan biraa namoonni biroollee yoo qabaatan kottaatii ishee godhaa yaada keessanii irraa wal barsiisna baazee wal barsiisna. Innaa maaliif gaafa gara biyya kanaa dhufnu hundumti keenya sosodaachaatii dhufna. Oduu gaariin illee hin jiru waa'ee biyya kanaa gaafa biyya keenya keessatti eenyee dhaggeeffannu namoonni wanta gaarii ta'e nutti hin dubbatanii jechuudha. Innaa kanaaf lapheen keenya hundumti isaa sodaadhaan moohamaadha. Garuu waanuma biyyuutti warreerra jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo isanani liiftii keessatti akkas godhu sana madaamiin amma natti kolfiti. Isa gaafa sanaa itti natti kolfiti. Baay'ee natti kolfiti yeroo dubbattu kaastu jechuudha. Akkam akkan ta'e waan ilaaltuu fi diraamaa isheetti fakkaata ishee mattiyyuu jechuudha. Innaa kana fakkaata mudannoo qabu mudannoo korraa akka waa barattan abdiin qaba. Akkasumaanii miti waa sin barsiisa jedhee yaada jechuudha. Kanaaf jajjabaadhaani. Keessi immoo nu jabeessaa subscribe, like, share, comment godhaayi. Wal bukkee dhaabadhaa filis ammuma dandeessa namuma humna keessanii kuni birriillee isin hin baasisu daataallee isin hin barbaachisu waa'ee fayyadamnu hundumti keenya deema yaada. So kanaafiyyuu please like godhaa fi likein baay'ee tokko barbaachisaadha. Innaa kanaafiyyuu akkasitti wal jajjabeessaallee kan koollee subscribe like naaf godhaan isiniin jedha. Waaqayyo sinaa eebbisuu jajjabaadhaani gooftaan isin duukaa haa ta'u turtii gaarii qabaadhaa. Bye bye. Bara namni abdii kutee galee ansi waamee takka lafa laalee bara namni abdii kutee